Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya oduu fi odeeffannoo har'aaf isiniif filanne kunooti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed TPLF irraa aangoo fudhachuuf jechuu pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay Getaachoo Raddaa irra deddeebiidhaan balaan ibiddaa Finfinnee keessatti uumamuuf sababiin maali kan jedhu jiraattonni aanaadharraa darara isaan irra ga'e namoota miidiyaatti himan keessaa 16 hidhamuu isaanii jiraattonni himachuun akkasumas paartiin badhaadhinaa qormaata alaa fi keessaa injifachuun fayyadamummaa uummataa ni mirkaneessina jechuu pirezidaantii naannoo Oromiyaa dorgommii Champions League Awurooppaatiin murtii har'a galgala taasifaman kanneen xiyyeeffannoo guddaa barbaadan jedhamu isaanii bal'inaan isiniif balballoomsina. Oduu dabalataa argachuudhaaf YouTube keenya like, share fi subscribe gochuu hin dagatina. Oduu keenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed TPLF rakkoo keessoo isaa atattamaan hin furatu taanaan aangoorraa fuuchuuf akeekkachiisan. Kun ammoo wayyaaniin muddama biraa keessatti deebisee akka kuffisu muddamni naannicha keessa seeneera. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF rakkoo keessoo isaatti dhalatee waliigalteedhaan furuu qaba jechuun mootummaan federaalaa akeekkachiisu pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Getaachoo Raddaa kan beeksisan. Obbo Getaachoo Raddaa haala yeroo naannoo Tigraay keessa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kennaniiru. Haala kanaan gareen TPLF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu fonqolcha mootummaa gaggeessaa jiraachuutu himame. Waraanni ture xumuramuu isaatiin seera qabeessummaa aangoo irratti walitti gaarreeffannaa fi walaanyarsi cimaan garee Getaachoo Raddaa fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gidduutti gaggeeffamaa ture olee bulee muddama hamaa naannicha keessatti uumeera. Maqaan keenya qabsoo ganamaa nurraa mulqamuu hin qabu. Gaaddisa sanatti maqaa sanaan fi wal bulchuu feenaan yaada Dabratsiyoon kan Getaachoo Raddaa fi garee isaa immoo paartii badhaadhinaa deeggaruudha. Kanarraa ka'uudhaan wal dhibdeen garee lamaan gidduutti uumame hanga ibsa walirratti baasuun aangoo walirraa mulquu irrattis ga'ee ture. Gaafa kaan ammoo araaramne irra jedhanii suura waliin ka'anii kan maxxansan dursitoonni gareewwan lamaanii amma immoo wal fonqolchuudhaaf walitti gaarreeffachuun daangaa darbeera. Aangoo narraa fudhachuudhaaf gareen na biraa ba'ee gara mootummaa federaalaatti deddeebi'aa jirutu jira kan jedhu Getaachoo Raddaa. Gareen kun si'a sadii gara federaalaatti ol bahiira garuu homtuu hin dhufu jedha. Mootummaan federaalaa kan Abiy Ahmediin hoogganamu yeroo sadii Dabratsiyooniin akeekkachiisee gara Maqaleetti deebiseera jedhameera. Keessoo keessan akka xureessitanitti isinumtii dhiqadhaa qulqulleeffadhaas ittiin jedhameera jedhame. Muddamni siyaasaa naannichaa akkaan sodaachisaa dhufeera kan jedhu Getaachoo Raddaa TPLF oolchuudhaaf akkuma kanaan dura mariidhaaf qophiidha jedheera. Mootummaan federaalaa TPLF rakkoo isaa ofumaan akka furatuuf waamicha taasisaa jiraachuu ibsanii ta'uu baannaan garuu bulchiinsa yeroo naannicha harkaa paartiin badhaadhinaa aangoo akka fudhatu Getaachoo Raddaa kan himan. Abiyyi araaramaa jedhee nu gaafateera. Yoo araaramuu baattan aangoon isin irraa fudhadha jechuun nu akeekkachiiseera jedha Getaachoo Raddaa. Garuu mootummaan badhaadhinaa aangoo kana isaan irraa fuudhee eenyuuf kenna kan jedhu gaaffii biraatiin. Yeroo ji'a sadii hin caalle keessatti yeroo sadaffaaf balaan ibiddaa magaalaa Finfinneetti uumame oduu keenya biraatiin. Guyyaa darbee magaalaa Finfinnee naannoo Araadaa maqaa addaa Dajjaash Wubee jedhamutti balaan ibiddaa haalaan hamaa ta'e balaa kana to'achuudhaaf hirmaannaan guddaan taasifamaa turuusaa miidiyaaleen mootummaa gabaasaa turanii. Balaan ibiddaa kun dhaabbata ijaarsaa Jaangaas jedhamu irratti kan uumame yoo ta'u balichi hojjettoota balaa tasaan dhaamuudhaaf yaaliin godhameera. Balaan ibiddaa hanga kanaa kun Finfinneetti ji'a sadii asitti yeroo sadiif uumamuu isaati. Kanaan dura naannoo Agamsa Gooroo yookaan Markaatootti balaan ibiddaa ka'ee saatiiwwan 9 erga qabeenya mancaasee namoota 9 irrattis miidhaa geessisee booda dhaamuun isaanii yaadatama. Balaan kun yeroo lammaffaafis Markaatootti ka'ee qabeenya miidhee kan ture yoo ta'u inni alanaa kun immoo sadaffaadha. Gaafiin guddaan balaan ibiddaa Finfinneetti uumame kun dhuguma balaa tasaati moo caba siyaasaa karaa sanaan uumuufidha. Balaa ibiddaa kanarratti shakkiin karaa lachuu jiraatus uummataa fi mootummaadha warri jedhanis danuudha. Gama biraatiin jiraattonni aanaadharraa dararama isaan irra ga'aa jiru himachuun isaanii deebisee balaadhaaf isaan saaxiluu dubbatan. Erga garee hidhattootaan hanga ammaatti namoonni 43 ta'an ajjeefamanii
namni tokko immoo qalamee booda namoonni tokko afaanii baafatanii dararama isaanirra jiru miidiyaa adda addaatti himachuudhaan gargaarsa gaafatanis namoonni yaada kana kennitaniitu jedhaman 16 hidhamaniiru jedhameera. Fanxoorratti cobxoo akka jedhan jiraattonni kunneen ajjeechaa fi dararaa isaanirra ga'ee damdamatanii warri afan miidhamneerra jechuun isaanii hidhaadhaaf isaan saaxileera. Jabaarree beet boo'icha nama dhorkaa akka jedhan jiraattonni kunneen miidhamuu isaanii himachuu dhorkamaniiru. Gabaasni kan AS uummanni dharraa yeroo isaan manaa ba'anii gara bosonaatti baqatan viidiyoon mul'isu marsariitii hawaasaa irrattis mul'achaa tureera. Gama biraatiin ammoo paartiin badhaadhinaa paartii dhibbaa siyaasaa keessaa fi alaa injifachuun fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuudha jedhan pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Nagaa Oromiyaa waaressuuf hojjechaa jirras jedhameera. Waggaa 5 guutuu nagaa fiduudhaaf hojjechaa jirra kan jedhu mootummaan badhaadhinaa garuu immoo waggaa 5 oliif Oromiyaa harki caalaan nagaa dhabaa tureera. Har'as dheebochaatuma jira. Paartiin keenya paartiin tarkaanfataa qormaata keessaa fi alaa damdamatee fayyadamummaa uummataa mirkaneessas jedhameera. Mootummaan akkas jechaa turus rakkoon nageenyaa Oromiyaa ammas gaafii guddaa keessa galeera. Dabalataan godina Kamaashiitti daa'imman 20 sababa dhibee gifiraatiin lubbuun isaanii darbuutu himame. Naannoo Beenishaangul godina Kamaashiitti daa'imman 20 sababa dhibee gifiraatiin lubbuun isaanii darbuu biiroon fayyaa godinichaa beeksise. Godinichatti bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee mallattoowwan dhibee gifiraa bal'inaan mul'achuu hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa godina Kamaashii obbo Daargee Wadaajoo kan himan. Sababa dhibee kanaan daa'imman 20 lubbuu isaanii darbuu DW'tti himaniiru. Dhibichi aanaalee 2 keessatti bal'inaan kan mul'ate yoo ta'u qorannoo hanga ammaatti gaggeeffameen daa'imman 982 gifiraan qabamuutu beekame. Hoogganaan biiroo fayyaa godinichaa akka ibsanitti tamsa'ina dhibee kanaa ittisuudhaaf aanaalee 5 keessatti daa'immaniif talaalliin kennameera. Haa ta'u malee aanaa godinichaa 5 keessatti dhibeen gifiraa bifa weeraraan babal'achuu kan ibsan jiraattonni sadaasa 6 bara 2017 irraa eegalee aanaalee Yaasoo fi Kamaashii qofaatti daa'imman 8 lubbuun isaanii darbuu himani. Dabalataan dhibichi magaalaa Maajingaa, Dambee fi Kamaashii keessattis daa'imman irratti miidhaa geessisuu eeraniiru. Odeeffannoo ispoortiitiin ammoo dorgommii Champions League Awurooppaan har'a taphoonni 10 taphatamu. Morkiin har'aa kun dursee galgala sa'aatii 1 fi daqiiqaa 45 irratti Slovaanii fi AC Milan, Sparta Praagii fi Atletico Madrid waliin morkachiisuudhaan kan jalqabu yoo ta'u taphoonni 8 ammoo sa'aatii wal fakkaataa 4 irratti eegalu. Haaluma kanaan kilaboonni Ingilaandi lamaan keessaa taphoota 5 walitti aansee kan mo'atame Manchester Cityin dirreesaa Itihaad irratti Feyenoord yoo simatu, Arsenaal immoo Poortugaalitti malee Sporting Lisboniin morkata. Young Boys Atalanta, Barcelonaan Brest, Leverkusen Salzburg, Bayern Munich PSG dirree isaanii irratti yoo simatan, Leipzig ammoo gara San Sirootti malee Inter Milan faana morkata. Waggaa 4 fi walakkaa booda Sporting Lisbon Joao Pereiraatti kennee kan deeme Ruben Amorim wannaa goolii 4-1 Manchester City booda Arsenal dirree isaa irratti simata. Liigii Poortugaaliin torban kana goolii 6-0dhaan Amarante mo'achuun Sporting morkiin kun garanumaan akka eegamu taasiseera. Tapha Sporting Lisbon goolii 6-0 Amarante mo'ate kanarratti Victor Gyökeres goolii 1 galcheera. Tapha goolii 4-1 Manchester City mo'atan irratti ammoo goolii 3 galchuun hat-trickii hojjechuun isaanii yaadatama. Amma bifa duraan qabnu kan Arsenaalitti deebineerra kan jedhu Mikel Arteetaan na amanaa tapha bareedaa gooliidhaan dabalame daawwattu jedheera. Arteetaan erga Premier League Ingilaandi baranaa jalqabame miidhamaan dirree kan hin seenne Kieran Tierney fudhachuudhaan gara Lisbonitti maleera. Miidhama salphaa kan qabu Rice tapha kanaaf qophiidha jedhameera. Torban darbee yoo Arsenaal goolii 3-0dhaan Nottingham Forest mo'atu teessoo jijjiirraarra kan turan Kai Havertz, Gabriel Martinelli fi Rice har'an deebi'u. Tarii Arteetaan tooftaa taphaa Nottingham Forest irratti fayyadamee har'as dabaluu danda'a jedhameera. Ka'umsa gadaanaadhaan miira dukkanaa keessa marmaraa kan jiru Manchester Cityin har'a gara mo'annaa isaatti deebi'a jedhamee eegama.
tapha har'aa duraa Ruben Diashii fi Jeremy Dokun shaakala taasisaniiru. John Stones fi Matteo Kovacic garuu hin qaqqaban jedhameera. Bara hamaatu nu mudate kan jedhu Pep Guardiolaan tarii har'a mo'atamnaan du'a caalaa nutti ulfaata jedham. Kiyyoo goolii keenyarraa ittisuun tulluu dhiibuu nutti ta'eera kan jedhu Pep har'as sun dabalamnaan daandiin Champions League keenya qoraattiidhaan nutti cufamaa jedheera. Kilaboota taphoota 5 darban hundaan mo'atan hundumaan baga gammaddan jechuun barbaada kan jedhu Pep Guardiolaan garuu ammoo cimina isaanii qofaan osoo hin taane deeggaree karaa banee fi akkanumatan taasisan jedheera. Taphattoota ganna 36 tapha Tottenham irratti fayyadame kan jedhan Guardiolaan ifatti dubbachuu baatanis sokoodhaan anis taphattoonni koos dulloomneerra jedhaniiru. Takka 30 taate takka immoo 23 taate waan yaadde galmaan ga'uu fi galmaan ga'uu dhiisuu ni dandeessa jedhan Pep. Gadaa Guardiolaa keessaa wancaa 18 kan fudhate Cityin isaan keessaa 6 Premier League'dha. Champions League fi wancaan FA keessuma jiru. Komiin irratti ka'aa jiru keessaa mee maal isa kamiin jijjiira kan jedhe Guardiolaan tarii wanti jijjiiru jiraate waggaa 7 keessatti wancaa Premier League 8 fudhachuu dhiisuu kooti jedheera.